Hai, hordoftoota koo akkam fayyaa keessanii nagaa galata waaqayyoof haa galatu isin akkam hayya nagaa naaf ta'a isinis iddoo hortanitti waaqayyo fayyaa fi nagaa isiniif haa laatu. Haadhamee waan tokko isinitti muudaa innis maanni haala kamiin friend listii Facebook keessan jalaa jechuudha nama biraatti akka mul'anne gochuu dandeessan isa jedhuun isinitti barbaade. Sana dura namoonni YouTube kan koof haarawaa taatan please subscribe gochuun dagatina sana malees mallattoo eega subscribe gootanii mallattoo akka bilbilaa kana al tokkoof cuqaasuun dagatina. Kana duras moo namoonni YouTube kan koo laalaa video kan koo laalaa turtan baay'ee galatooma ulfaadha. Kana booda sitti fufaayedha. Malkaa YouTube videoowwan isin fayyada yookiin isin borii keessaniif fayyada jedhee yaadu isiniif dhiyeessutti jira. Kanaaf hordofuun dagatina sana malees mallattoo laayikii tuquun. Kanaaf haala kamiin FB jalaa friend list keessan akka dhokfachuu barbaadan dandeessan jechuudha isinitti hima. Ammaaf akkaawuntii yookiin Facebook keessan aappii Facebook keessan seentu jechuudha. Sana booda isa deemtu iddoo kana mallattoo kana iddoo kana jechuudha al tokkoof cuqaastu bakka sana. Sana booda settingii bifa kanaan fida jechuudha akkas ol dhiibdu. Sana booda setting iddoo jettu kana al tokkoof tuqtu. Setting eega tuqxanii bifa kanaan isinii fida jechuudha. Eega sanii akkas gootu kanoo iddoo kana jechuudha privacy settings iddoo jettu kana al tokkoof tuqtu jechuudha. Sana booda bifa kanaan isinii fida. Bifa kanaan isinii fida jechuudha. Sana booda iddoo kana tuqtu jechuudha. Iddoo who can see your friends list iddoo jedhu kana al tokkoof tuqtu. Kanoo iddoo kana amma friendin keessan namoonni hiriyoonni Facebook keessan jechuudha. Public irra waan jiraniif isa kana jijjiiruudhaaf see more jettuuni. Sana booda only me iddoo jettu kana iddoo qulfii qabdu kana al tokkoof cuqaastu jechuudha. Bifa kanaan kana booda friend keessan yookiin hiriyaa keessan Facebook irratti jiran yookiin eenyu wajjin akka free request taatan jechuudha. Namni tokkoyyuu isin malee namni tokkoyyuu isiniif laaluu yookiin isin arguu hin danda'u. Sana malees jala kana waa hedduu cufuu dandeessu, lakkoofsa keessan cufuu dandeessu. Kana booda waan Facebook irratti postotaa turtan sin qoftee akka laaltan yookiin namni biraa kan laalle gochuu dandeessu. Lakkoofsa keessan cufuudhaaf jechuudha. Kanaas using phone number you provided iddoo jedhu kan al tokkoof tuqxu jechuudha. Video darbe irratti isiniif hojjedheera. Sana booda friends of friend irra jira kan koo kanaaf only me jechuudha dandeessu. Kana booda namoonni muraasni jechuudha bilbila Facebook kan keessan irraa fuudhanii sin bilbilaa isiniif bilbilaa akkas gochaa turan bifa kanaan qollofachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf videoon kan koo kana fakkaataa waan hordoftaniif galatoomaa. Videoon kun isinitti tolee laayikii gochuun dagatinaa isinitti tolee dhaabe taanaan dislaayikii tuqaa. Kanaaf video itti aanutti agarruutti nagannaaf tura. Video kan koo waan daawwattaniif baay'ee ulfaadhaa galatooma isinin jaalladhaa. Video itti aanu